Hello guys, bagana gaan gara YouTube channel kiyya deebtan jecha arras barnoota haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Barnoota har'aa keessatti ammoo kan waliin ilaallu akkaataa walletii Paayir yookaan ammoo kiisii Paayir itti banatan isin agarsiisa. Namoota walletii kana hin beekne yookaan ammoo aappii Paayir kana hin beekne ammoo daqiiqaa tokko keessatti aappiin kun maal akka ta'ee fi akkasumas faayidaa isaa isin ibsuuf yaala. Aappiin kun Paayir jedhama akkasumas biyyoota garaagaraa yookaan biyyoota addunyaa kana mara irratti ni hojjeta. Faayidaan isaa ammoo kiriptoo karansii gosa garaagaraa websaayitii akkasumas bakka adda addaarraa asitti kuufachuuf isin gargaara. Wanti aappii kana hundarraa adda godhu kiriptoo karansii akkasuma gara jijjiiruu dandeessan fakkeenyaaf yoo bitcoin qabaatan gara USD qabaatan gara kiriptoo biraatti guutumaan guutuutti jijjiiruu dandeessu akkasumas maallaqa keessan karaa baankii kallattumaan dabarfachuu dandeessu akkasumas websaayitoota garaagaraa irraa ammoo kiriptoo karansii itti kuufachuuf dirqama aappii kana isin barbaachisa. Aappiin kun akkaawuntii mataa isaa qaba. Akkaawuntii san fayyadamtanii akka baankitti withdraw irraa godhachuu dandeessu. Viidiyoo irraa keessatti ammoo step by step akkaataa aappii kanatti banatan isin garsiisa. Aappii kana banachuudhaaf jalqaba irratti Chrome ni seenna. Aappii Chrome keenya ni seenna. Namuu bilbila irraa ni qaba jeetii yaada yookaan ammoo browserii biraa seenuu dandeessu fakkeenyaaf akka Firefox fi kanneen kana fakkaatan an ammoo kanattiin is fayyadamee isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti erga haala kanaan Chrome keenya naaf fidee amma isa search jedhu kan irratti Paayir account create isa search jedhu kan irratti ni barreessa. Paayir account haala kanaan search goona jechuudha. Haala kanaan yeroo search goonu wantoota lama nu fidaa haala kanaan asirratti jalqaba irratti websaayitii isaaniitii fi akkasumas aappiin isaanii kallattumaan nu dhufa. Kana irratti wanti godhuu qabdan jalqaba irratti websaayitii irratti mazaggabachuu qabdu. Kanaatu filatamaadha. Isa websaayitii kana ni filattu. Websaayitii yeroo cuqaasu haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Amma kallattumaan akkaawuntii kiyya banachuuf jechuudha. Jalqaba irratti wanti na gaafatu iimeelii kiyya ni guutaa jechuudha. Isinis iimeelii keessan kan ittiin banachuu barbaaddan yookaan ammoo kan booda hin dhabne jechuudha. Kan yeroo maratti fayyadamtan isa kanarratti ni guutu. An fakkeenyaaf isa kanarratti bana isin garsiisa. An akkaawuntii waan hin qabuuf kanarratti haaree create godhee isin agarsiisa. Sana booda ergaan iimeelii kiyya haala kanaan guutee isa jalarratti argamu magariisa isa create akkaawuntii jedhu kana ni filadha. Haala kanaan yeroo fidadhu asirratti maal na gaafata koodii na gaafata jechuudha. Koodii tana isaan argadhaa iimeelii kiyya kan ammatti guute kan na argamee jira. As keessaa bahuudhaan iimeelii kiyya ni seena. Fakkeenyaaf iimeelii kiyya isa jalqabaa irratti ni seena akkasumas refresh ni godha. Kunoo akkuma agartan koodiin tiyya na dhuftee jirti. Liinkii kana gubbaa jalqabaa kana ni filadhaa. Sana booda as deemee lakkoofsi asitti na ergee jira jechuudha. Paayir kana koppii ni godha. Koppii godhuudhaan amma deebi'ee websaayitii keessatti ni deebi'a. Sana booda iddoo kanatti paste ni godha. Haala kanaan egaan asitti paste godhee sana booda isa create account jedhu ni filadha. Kunoo akkuma agartan isa create account jedhu yeroo filadhu haala kanaan naaf fida. Isa jalqabaa irratti amma paaswordii ofumaaf naa kenna paaswordii lachuu ofumaaf naa kenna paaswordii tana koppii godhadhee iddoo takka niin kaadhaa jechuudha. Iddoo hin irraanfanne fakkeenyaaf nootii irratti kaachuu dandeessanii akkasumas iddoo biraa booda jijjiirachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Jalqaba irratti kanuma filannaa sana booda ammas gad deemnee akkuma agartan isa secret koodii jedhu kana lakkoofsa 4 keenya ni galchina jechuudha. Kana haqnee fakkeenyaaf an kiyya kanaan guutaa isin ammoo kan barbaaddan guutuu dandeessu. Akkasumas jala kanarratti akkaawuntii maqaa keessanii isin kana maqaa jijjiirachuu dandeessan yookaan ammoo maqaa akkaawuntii keessanii as isinii kaa booda jijjiirachuu dandeessanii kana sana booda isa next jedhu ni filanna. Yeroo haala kanaan isa next jedhu filannu amma profaayilii keenyatti dabarsa. Jalqaba irratti maqaa kiyya na gaafata maqaa kiyya ni guuta isinis maqaa keessan guutan kasirree jechuudha. Maqaa abbaa anammoo haala kanaan guutee isin garsiisa. Sana booda isa dan jedhu isa gama jalaatti argamu kana ni filattu jechuudha guys. Kallattumaan akkaawuntiin Paayir keenya haala kanaan nuuf banamee jira jechuudha. Kana booda hojii online kamiyyuu kiriptoodhaan kan hojjette yookaan ammoo websaayitii irraa yookaan aappii irraa kan hojjette guutumatti asitti dabarfattee karaa baankiitii akkasumas karaa waalletii biraa dabarfachuu ni dandeessa karaa gabaabaadhaan. Viidiyoo itti aanu keessatti ammoo websaayitii tokko fayyadamnee akkamiin aappii kanatti akkam dabarsinu kan isin garsiisa. Namoonni viidiyoo kanaaf haaree taatan ammoo like godhuun akkasumas chaanaalee keenyaaf haaree taate subscribe godhuun hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma.